kadua jalaan fuudhee jiraattota nu godhe wangeelaa garbummaa seexanaa jala jirruuni wangeeraan nu ta'eef Abboo baga gammadde kadu'aa gaggadde lubbuun kee dandamatte Yesuus argatte. Maqaa kiyyarraa yoo ka'ee maqaan kiyya Aagaa Xinxenooti. Hojiin kiyya immoo Abbaa Gadaati. Abbaa Gadaa Aagaa Xinxenooti. Biyyi Ambayee fi godina Guji'iiti. Biyya Shaakkisoo jedhamu. Yoo waan dhibiillee wallaalan warqiin beekamti waan ta'eef hin beekanii achii bahee dhufe. Dura innaa Abbaa Gadaa ta'uun duratti maqaa waaqaan beekne ta'ee waaquma dhiite bariitee waaqa namni duuchaa yaa'u duudiin callaa doteete lafa tanaan dhufu tureeyyu. Kan dhufee fi mi'a waaqa waan beekuu fi an kanaan dura nama beeta kiristaanii keessa ture achii qabanii giddiin fidanii biyya bulchita jedhanii Abbaa Gadaa ana godhanii. Kanaafuu kana beekumsa mi'aa qabu saniif addee tana dhufe. Utuu beekne ta'e wanni an godhadhu waan bacaa jira wanni Abbaan Gadaa godhatu Abbaan Gadaa daadhii naqatee biifatee itti baanii gorsanii horii qalatee dhiiga dibatee injicha babbassee naqatee akkas godhee akkasiin jiraata. Kanaan le'anii kanaan le'ii dheereffatanii kanaa horanii jedhanii akki gadaan keenya keessa dhufe akkasanii. Ani immoo waan sanduuchaa takkatti illee tolchuu hin danda'u wanni hin tolchinee fi warri moora laalanuu fi warri gorsanuu mootummaa waaqaan dhaalanuu waan jettu maxaafa keessa beeka waan ta'eef an kanaafuu wanni waan san duuchaa hojii hin dandeenye hin godhanne ammallee kana godhadhuu naan jedhanii jennaan kana godhatu uummanna dhiigaaf waaqaa nyaadhee dhiiga waaqaa unee amma deebi'ee dhiiga kormaa korbeessaatti hin deebi'u jedhee ka'ee as dhufe addee tana dhufe kuni waan mi'a waaqaa kanaan dura beekuu fi haga dhufe immoo sagantaa itti ilaalee ani yoo addee sanii tiivii keessa dhaggu wanni kun ilma tiyyarratti tolchaniira immoo dhugumaa wanni akkanaa ta'eeti jedhee herreeguna. Dhugaanuu wanni kanaan teene takka ilatti xiqqoo waan tokko hojjetaniira ni jedhee ilma tiyyarratti hojjetame wanni kun akkanuma ilma namaa sobiisaaf akkana godhaniira malee dhugaa wanni kun lafa hin jirtu jedhee laale. Amma immoo haga dhufe kadhibii lakkisi manni ejji kun manni waldaa kun inni kun mana idimee nama kanaatitti ijaarame natti fakkaate. Mana idimee nama kanaatti oli ijaaramee jiru natti fakkaate tokko. Lammeessoo immoo gochuma achitti dhaggaa dhufe santi itti dabalamee ka'ee ilaalee itti dabalamee waan baasaa dhagge malee waliin narraa dhiqate waan hin jiraanneef natti tolee jira. Hin bayyadhe malee silaa dhiite bariitee sanbata guddaa duudii silaa dhufee addi sana ta'ee dubbii waaqayyoo dhaga'a jedhee herregaa garuu yoo galillee yaadni kiyya asii waan jiruufi waaqi na waliin jira waaqi isin waliin jira anallee isinillee waaqi waliin jira waaqi nu waliin jiraatuuti waaqi akkuma nagayaan gargarii galle nagayaan walitti nu raruuti inuma dhufaa abbaa galataa ta'ee ka galataa ta'ee ammallee galata waliin dhufaa. Kanaafuu abbaan gadaa abbummaan gadummaa bulchaa biyyaati malee bulchaa waaqaatii miti. Garuu waaqatti nama guddaa namaan duraa isa tolchee eega waan nama shuumee silxaanni silxaanaa waan waaqa. Waaqa jechuun lubbuun nama tokkoo kiyya tokko takkattiin ta'aagaati niitii tiyyan dabalatu ilmee tiyyan dabalatu yoo akkuma qofii tiyya dhaladhe qofuma tiyya ol deebi'a akkuma dhaladhetti ol deebi'a isiillee mataa ifii anillee mataa kiyya ilmeen tiyyal mataa ifii tokko kennaan wanni irsaaniiti ilmaa abba ilme kun guddaa kun xiqqaa jedhan sun hafee namni duuchaan fuula waaqaa duratti qixxee takkattii ta'ee ka'ee guddaa jiraata. Yoo achii obboleessaa yoo asii abbaa warraati haadha warraati abbaa ilmaa kanaan guddaa akaakuu obboleessaa abbaa xiqqaa abbayyoo jedhanii malee yoo addeessanii nami waaqa tokkotu iyyuu kanaafuu nami duuchaanuu silxaana waan isinii kenne hojjadhaa malee waaqa beekaa waaqa gula deemaa waan waaqi jibbuun hojjatinaa waan waaqi jaalatu hojjadhaa. Irra caalaa immoo
sodaa waaqaatii fi jaalaltii waaqaa isin keessa jiraattuuti du'aa kaa ilma waaqaa beekaa. Yoo du'aa kaa ilma waaqaa beektan duutanullee akka kaataa ifi beektanii. Yoo kanan beekne wanni gootanu dhibiin hin jirtu. Asumatti lafuma tanarratti keessa teessan daangotti jedhee dhaamaaf. Wanni dabalu wanni baay'een hin jiru. Garuu akeeki amma namii watti hojjetu kunin. Akeeki ammaa tanaa ka ammaa tanaa namii mana waaqaallee haa ta'u mana mootummaallee haa ta'u siyaasaa keessa makanii waan nyaataa keessa makanii dubbii ganzabii keessa dhufee dubbiin dhugaa baddee dhugaan baddee jirti. Kanaafuu ka biyya bulchellee ka kanuma fedheenuu biyya bulche oduma daanyummaan bulchitani oduma beetikirtaan hin bulchitani oduma abbaa gadaatii hin bulchitani nyaata untoo keessa makinaa nyaata untoo waan biraatii sawwaaqan namaa yaadaa. Kana dhiichanii kaatanii nyaata untoo keessa hin nama kattani kanaafi karraa fi yaanni waaqaa walitti waan hin teeneefi garba nama lamaa namii ta'ee waan hin dandeenyeef garbicha karraa teetanu garbummaa waaqaa jalaa amma baatanii heger immoo garbummaa bara baraatti galtanii. Kanaafuu kanatti eegadha jedhedha. Maqaan kiyya Baddeessoo Gobbuuti. Wanna irraa laalee itti gammadee hin jaaladhe hin dhibame abbaa warra kiyyaati. Inni dhukkubsatee naan horiitti qalan jedhanii booka naqan jedhanii kun hin ta'u jennee cheerchuma dhannaa as waldaa araaraa dhunna jennee itti hidhannee itti furteeffannee bilbila keessa cufannee asii hin baanee innillee fayyee waaqallee galateeffannee gana achillee hagalata odeebinu waaqenu tolchuuti. Abbootiin gadaa dhibii lodoo akkasanii namni sirni akkanaa kunillee dhibee akkanaatiin qabamee jedhee waa aadaa waan tottolchaa san dhiisanii garuma gooftaa Yesuusii yoo dheetan hin fayyanii fayyina bara baraa argatanii nuti ammallee gara keenyalleetti makkaana Yesuus teennaa waan mi'aa waaqaa beennuu fi waldaa araara waaqayyoo kana jala dheenne as dhufne. Nami jiru kun duudiin silaa kan dhibanne hin jiru. Ka yaadee as dhufa jedhee hunni hanqichellee waaqi herregee fi waaqi yaadee fi asi haa fiduuti. Anuu baasa dhaggee waan akkuma inni jedhe sana waan TV irra dhagginu waan kana ila keenyarra hojjetaneeranii nuu mama teeteetti nuu maadee teeteetti har'a garuu ila teennaan agarree amannee gammannee dhaggineerra kana dhaamsa qaba'anii namni dhibame duudii addee tana innaa dhufe akka fayyu akka fayyinnaan galu ifoo isaa lakkisi mataa isaa lakkisi akka manni isaallee fayyu addatee galaa. Nama addee tana dhufe waaqi isa gargaaree humna kennee fi gargaarsa kennee fi koola qabaatee addee tana bu'ee dhufu malee namni dhufii isaa halchu bacaa jira waaqi fiduutii nama dhibamellee namni TV kana laale itti fayyaa itti gargaarama nullee addannee TV kana laalle biyya shaakkisootii baane asiin baane odoo nu dhoogganu odoo karaa hamaa hin deeminaa rakkisaa maanii odoo dhanii waa adda addaa nu guuranu waan kana seexanaan nu guuraara saangoo seexanaan balleessinaa hin fashaleessina jennee waaqayyoon nu guutee asiin baane as jirra waan tokko irratti hin agarree galata waaqaa fayyinee qulqulloonne kaayganaa.